Maqaan koo Faayis Faaris jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarootii. Horsiisa lukkuu hojjetaa jirra. Waldaadhaan gurmoofne carraa mootummaa nu kennee fayyadamaa ta'aa jirra. Ani maqaan kan koo Jamilaa Zeenuun jedhama. Kan nuti hojjetaa jirru gurmaa'inaan bakka horsiisa lukkuu irratti. Akkuma beekamu fayyadamaadha hojiin lukkuu. Fayyadamummaadhaafis hojjetaa jirra. Lukkuun argitan kun kan hanqaaquuti. Malee buusuu hin jammarre. Ji'a tokko akkas booda inqulaalee buusuu hin jammaru. Sana booddee wuxxeetammaa taana jennee yaadna. Maqaan koo Shu'aayib Sharuu Jamaaliin jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarootii. Horsiisa lukkuu irratti hundoofnee kun waldaadhaan kan namoonni hojjetaa jirra. Bareedduudha, fayyadamaas jirra. Maqaan kiyya Takkaalii Damsee jedhama. Jiraataa magaalaa Aggaarootii. Waldaadhaan gurmoofnee horsiisa lukkuu irratti hundoofnee hojicha hojjetaa jirra.